Ani immoo kana hin amanu Oromoon Jawaari manidha keessatti bilchaatiin fakkaatu hin danda'amusi ilmaan girrisaa irraa hafti jedhe anis yaadu girrisaaf cululleen mirkaneessuudha qabdan hojiidhaan irraa akka hafne beekaa sa'aatii muraasatu hafee sa'aatii muraasa hafte tana itti fayyadamuudha qabna bororaan eegalaa hundi kan kee Twitter banadhu Twitter mataa keessanii Oromoo sabaaf sagalee ta'a amma bilsigina Oromoo irra tarte yoo jenne sheemidha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفود هردفتوتا آمنتي كريستانا فاكفتا المان أرومو سنجي يكنتا تنجر جرتو نجني هي لجيني بقارن كتبه كلينس كيسانا نوي بك جرتني تسن هاكيكم جر جرتو جايس كم أنا جكوتي قالت ربي ويا رواتك كلام مرة بتشو ديما درسيتي نموني شاينا لكيا هارواتاتن نتدبلما فاميلي يتعذرن كن كيسان أججمتو كيساني ما قداسن برباچسو ديما دمسن تويتني كيساواتن so guys video like gochon dagatina ما يسين جتشو بربادي قويا هرا أكما بيتن بيلمني أبو جواري في أبو بكالا قربا أكسوما هدمتو تسياسان هرا توري أرس لفام مرني من هداتي تديبسن يا أمت يا سب يا ورمو يوم دميتن يوم قوياني سنكاتن قوياني وانتنا نقدم ومني بلسقنا كوني سن الربايتي سوچوي سن دوويمو isintu qabso rafagaati waan isana galaan jiru gabaabumatti wanti sinin jechuu barbaade hayyoota keessan harka diinaati baafachuuf uf qopheessa waamicha guyyaa boruu duula Twitteraatitu jira hordoftoonni miidiyaa hundi keessan Oromoo kan Oromoo taatan hundi keessanii Twitter namni qabdanis kan qabnes banadha Twitter ummata sagalee taatan fakkeenyaa fi miidiyaan gurguddaan addunyaa oduu hoggaa gabaasuu fi wantoota adda addaa hoggaa dabarsu maalirraa fudhata Twitterarraa fudhata namni keenya baay'een isaa Facebook fayyadama waa hunda caalam amma ijoolleen Oromoo TikTok fayyadamti akkasumatti guyyaa takka lama aarsa gooneeti saba keenyaaf dabarsuu hin dandeenya kanaafuu sa'aatii 24 keessatti hatattamatti Twitter banadha duula guyyaa boruu Twitter irratti hirmaadha namoonni hin qabne hedduun ijoolleen Oromoo Twitter kan qabneen beeka Twitter akka barbaadanitti banadha Twitteraan sagalee ta'a hatta namoonni barreessuu hin dandeenye walirraa copy godha nama barreessi tokko irraa miidiyaa irratti amma fakkeenyaa fi nama ijoollee hin barreessiti anuu fuula Zara Entertainment page irratti sinii maxxansa achuma copy gootanii sagalee walii taatan kana jechuu Oromoo wallaalachuu namoonni dandeettii barreessuu hin qabne jechuu kooti so ingilifaan hanga dandeessan saba keessanii sagalee ta'aa fi guyyaa boruu duula Twitteraatu jira irraa hin hafina duula Twittera fakkeenyaaf yoo sa'aatiin mee guyyaa boruu jechuun amma sa'aatii muraasatu hafeeyyu eegalamee jira guyyaa boruu sa'aatii muraasatu hafee sa'aatii muraasa hafte tana itti fayyadamuudha qabna bororaan eegalaa hundi kan kee Twitter banadhu Twitter mataa keessanii Oromoo sabaaf sagalee ta'a amma bilsigina Oromoo irra tarte yoo jenne sheemidha jedhamu gonkuma bilsiginaan nurra hin tartu tarus miti nama yoo keessan qabdu mee namichi ma bilsiginaan qabdu yoo argitanii jiraattan fidaas haadholee guguddoo borcii waliin rakkatu yoo anin takka baan takka barreeffama sarara tokko barreesse koppi godhattee jedhaa irra iyyaa ooltuudha bilsiginaan nama qabdu ofittiin callisina ummata akkamitti osoo Jawaar mana hidhaa keessa jiru qalbiin isin teessimee akkamitti danda'ame jedhee akkamitti akka obsitan hin beeku osoo Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessa jiru qalbiimantu isin ta'a qabsoo deeman jirtanii qawwee hidhataa hin jirtanii miidiyaan qabsoo keessa gahee qaban
dhugaa rabbii dubbachuu fi miidiyaan qabsoo keessatti shoora guddaa taphatee jira. Jawaar kan saroota har'a bakka sana qabattee teesse asiin gaheen miidiyaa kanaan. Kanaaf isinis sagalee ta'aa fi Twiitara duula Twiitara boruu irratti waamicha isinii goonee jirra. Irratti hirmaadhaa. Oromoo hundaaf Oromoo kutaa 11 bilisiginnaa osoo hin taane bilisiginnaan silaa waan maqaa Oromummaa tana hoggaa dhageessu ofii wayyaanee balaaleffataa hin maraatiin dhukkuba. So guys, wanti isiniin jechuu barbaadu irra deebi'ee cimaa kaka'a rafina dammaqa hiree keessa murteeffadha. Abiyyiif wayyaanee waan tokko garaagarummaan qabdu hin dogongorina. Bilisiginnaan illee namoota bakka hin jiranii garaa jaallatan qofa malee namni cimaan jirri harkaa qabdu tokko hin jira jettanii akka hin dogongorre. Nama tokko harkaan qabani wallahi. Ijoollee kotota miidiyaa dhumarraa nama jabaa tokko jarri qabdu natti hima hin argine. Ijoollee kotota sirra girtoo taate san anumatti isinirraa maraachaa oola. Dhugaa dubbachuuf ijoollee bilisiginnaa deeggartu waan miidiyaarra jiraasaniin haadholee borcii rakkistuu fi tan ekspaardee taate sanniin jechuun san anumarratti dhiisa anumatu jarayyisiisan takkattiin yoo wanta akka waa katabe jettee hundi jaraa hiriira yaati. Anarra hin taran isiniin jechuu barbaadeeti namni haga jiruu sun fakkeenya dheengadda abiyyiin gad deebisee yoo an poosti godhe akka jiranii yaa'anii Zara biyyiin galabbaxee qabaa gadi nu dhisa bakka poosti isaanii hin argaa beektanii namni namatu jalatti nawaamee tasa argaa biloog godhaa bira kuta'an jaraa ija argu waan hin feeneef haga san jarriin acharraa hin tartu nama jabaa hin qaban namni tokko isaan keessa hin jiru. Oromoon immoo nama hedduu qabna. Kanaaf carraa jirtu tanatti fayyadamneeti waan godhamuu qabu hunda saba keenyaaf haa goonu jedha. Uummata keenya bira haa dhaabbannu. Maanguddoo mana hidhaa jiruu fi haadholee namoota gugurdaa mana hidhaa jiru mana hidhaatti baafachuu qabna. Oromoo jabaadhaa wal jabeessaa hoogganaa cimaa akka Jawaarii hanga Jawaariin harka bineensaatti fudhannuu fi hoogganaa cimaa akka Jawaarii bakka buufachuu qabna. Hojjettoonni isa kana asirra dubbachuu hin barbaadu. Uummanni namnis ammaaf qabsoon harka isin jirtu hoogganaa ijoollee ummata kakaasaan hundee magaabe maalitti akka jirtanii hin beeynu. Ijoollee gara qabsoo kakaasa sabaaf sagalee akka ta'an waa baay'eetu jira. Wanti bakka nama dubbachiisu wanti Allahu alam akkam akka jedhee dubbadhu maalumaafuu wanti isiniin jechuu barbaadu saba keessaniif sagalee ta'a. Saba keessan canaa dhaabbadha. Hayyoota harka diinaatii baafadha. Hayyoonni keessan harka diinaa jiru harka diinaatii fudhadha. Hayyoota keessan duula guyyaa boruu waamicha Tiwiitaraa irratti hirmaadha. Akkan daganne qalbii maaltu sirafa abbee kee qalbii maaltu waan biraas yaadam. Jawaari wayyaanee isin irraa kaase mana hidhaa keessatti dhiiftanii qalbiin isin rafti jechuun Allahu alam. Ani immoo kana hin amanu. Oromoon Jawaari mana hidhaa keessatti bilisiginnaa waliin hamtuu Jawaari Oromoon orijinaaliin hin gammaddi hin jedhu. Kanaaf waamicha Tiwiitaraa irraa hafina. Irra deebi'ee isinii hima waamicha Tiwiitaraa irraa hin hafina. Amarra sa'aatii viidiyoo kana dhageeffatanirraa hundi keessan Tiwiitara banadha. Namni qabdaniin kan qabne harki caalaan Oromoon Tiwiitara hin qaban. Oromoo dhumayyuu Tiwiitara irra nama muraasa argaa. Dura yeroo Tiwiitara banadhu ani karaa Oromoon jirtu Tiwiitara keessaa eessa jedhaa lakkaa Oromoon hedduun Tiwiitara hin fayyadaman. Anuu Tiwiitara irratti waan poostii natti hin tolu. Sababbiin isaa maalinni waan Oromoon achi hin jirreef. Kanaaf maal gochuu qabna? Waan gochuu qabnu hunda gochuudha qabna. Maalinni wanti nuti goonu sun Tiwiitara banachuu. Miidiyaan addunyaa irra deebi'ee isinii hima. Miidiyaaleen addunyaa kan hordoftu Tiwiitara. Kanaaf Tiwiitara irraa odeeffannoo fudhatanii isinis waan biraa dadhabdan firii Jawaar Muhammad jechuu hin wallaaltani. Jabaadhaa waan dhageeffataniif galatoomaa jedhee goolabuuf deemaa. Maaliif haasawaan akkam guddatee daqiiqaa 10 ol isinitti haasawuu hin fedhu. Maaliif haasawaa dhedheeraa namni hedduu dhageeffachuus hin jaalatu waan ta'eef bakka hin jiraame namni hedduun waan ta'u oduu baay'eetti dhageeffachuu hin fedhu.
بري برا بلسما إسنياتو جبادا والجبيسا هتتمان إما كان رت هرمادا هرافينا لغايا سبا هرافينا لغا جواري جتني يروك أباني توما ساتي رادا برسا من هدات الديبسو تجراني أبي قد ديسو ينفر ماليف جنال لين جوان تيفي بربك مجروتين صداتما نو أما اللي إسومان بلا جرا وانتي نابت أنياني في بلسجنان نو أنا واهي نابتنيا دبتو على واهي دوما بلزقنا ورموتي نو جوار ومن هي الأكيس درسان إسمان بلادر هايوتو ما إسنهي تنسني وما إسان كليك أبت الرجرة الرأس بروس وانتي سيران بيكوك أبداني كارو ما هايوني كليسا الرجران أبدا كرا أبيجيك أبتك أبني جتو نفسل إن سفودا كان كارو ما كليسا هايوني أبدا الرجرة كسيت قبها قباتو أنيوني أبيين جنانيس ورني إسديك جروس وان كميفو أمتكيا كبجمع وانا أجيفتني بقلتو ما واميتش تيكيتي واميتش تيكيتي حتى تمتي وانت بروغلام هند غريساب چولولي ilman غريساب ilman چولولي واميتش برو راحفون هندندا مانتين فكاتو هندندا مسي ilman غريسا راحفتي جدي يعني سيادو غريساب چولولين مركنيسو دق ابدن هجيدان راك حبن بيكا واميتش حتى تماتي رتي هرمادان هفيراهينيا بري بربلسو ما سينياتو بر ابي كوفي بربلس جنان بلسهم تو سينيفاتو وانا دغيفتني وغلسو ترتي غاري